raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo baga bara 2018 irraa gara bara 2019tti ceetan. Barri kun kan faroon qabsoo Oromoo sorooree mootummaa birmaduu Oromiyaa walabaaf Oromoo bilisaa keessatti qabaannu waaqni Oromoon nuuf tolchinna jechuun gaarii cufa Oromoof Oromiyaaf hawwaa kan isaan yooyifatu antiiqii dhugaasatii sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jimaata Amajjii 4 bara 2019 kan isiniif dhiyeessinus ogeessa teknikaa Mo'aabuu Baadhaa waliin ta'uudhaan turtiin keessan haga dhumaatti nu faana ta'uun afeerraa keenya. Makoyaan Dararuun Daran Jabaatee Itti-fufee festivalii Dhaamsa RSWO Jiraachuu Dhaamsa qabamte gaafa caasaa gaafa 18 keessa qabamte guyyaa 14 jechuudha. Facaasaa naakaanii hanga sanbata guddaatti argaa turte. Sanbata guddaatti kaasee immoo kun warri guyyaa roobiidhaa hanga ammaatti marginu. Magaalaa Gimbii keessatti amma dargaggoon tokkollee guutummaatti kan inni magaalaa keessatti adeemuu hin dandeenye mirgi isaa kan sarbamaa jirudha jechuudha. Yoo barbaadan halkan dhufanii manatti cabsanii butanii deemu, yoo barbaadan karaa irratti utuu deemaa jiru butanii soquu, eessa akka isaan geessan tokkollee hin beekamu. Warroottan kaan immoo qabanii ammallee mana hidhaatti guuraa jiru. Keessumaa kan baay'ee nama dhibu abbaa gadaa uummata filata kaawwate butanii mana hidhaa keessa buusan. Sagaleeleen olitti ol duraa duuba isin dhageessifne dhimma mancaafama qabeenya Oromoo ajjeechaa suukanneessaa fi hidhaa akkasumas dhaanicha loltoota mootummaa kuneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa Dr. Abiyyiin durfamanii fi poolisoota Oppidiyoo Lammaa Magarsaa gara lixa Oromiyaatti bobbaaseen ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru odeeffatuuf kan Oromticha lixa Wallaggaa magaalaa Gimbii irraa odeeffannee fi qeerroo fi qarreen Oromoo giddugala Oromiyaa magaalota addaa naannoo Finfinnee keessaa torbee 3 as butamaa jiran ilaalchifnees kan maatii Lookoo Yohaannis odeeffanne keessaa sagalee fudhatameedha. Odeeffannoolee karaa sarara bilbila keenya magaalota Oromiyaa garaa garaatti bilbiluun odeeffanne kanattis dabalataan dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa dhimma yeroorratti muummeeffatus sagantaa keenya guyyaa har'aatiin kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Turtiin keessa naga dhumaatti nu faana haa ta'uu amma jalqaba irratti kan isiniif dhiyaatu Lookoo Yohaannis ilaalchifne kan odeeffanneedha. Makoyaan Dararuun Daran Jabaatee Itti-fufee festivalii Dhaamsa RSWO jechuudha. Dhaamsa qabamte gaafa caasaa gaafa 18 keessa qabamte guyyaa 14 jechuudha. Facaasaa naakaanii hanga sanbata guddaatti argaa turte. Sanbata guddaatti kaasee immoo kun warri guyyaa roobiidhaa hanga ammaatti marginu. Isheenis akka jettetti mucaan gidaa inni jiru. Gidaa kufi waan waggaa furuu waggaa qilxootti hidhamee ture yeroo dhiifamaa keessa gadhiifame. Asoo mana nyaataa tokko maqsasii nyaachuu dandeenye ta'e akkasumas gaaranii sibiirota afaan Tigiriffaa nyaata isaarratti murmuraadhamu jechuudha.
Innaa itti fuudhanii caarsaatti geessu laafuu sana poolisii gaazaa dhagalsaa turisanii akka isheen mucaan gidaa waliin jirtu. Laafan immoo asiin jirtanii waan wal fakkaannis immoo mucaansi fakkaatu tokko turtii isheen barkii makeetaatti barattuu jedhanii naannoo egaa argisiisuu hin danda'amu jirtu jedhamuudhaan barbaadan immoo hin dandeessu nyaata uffannaa geessanii fi facaasaa gaafa akka hin jirtu saddeetii qaban sa'aatii 11:10 jechuudha. Roobii isaa immoo qoraaleetti geessanii gorumsaa isaatti buftee kan maraatuu wayii wajjin hidhanii turanii gaafa nyaata isaa geessinee fi bukkee maturri dhuftee nyaata ishee jalaafii dhugaatii geessinee fuutii halkanis wajjin buleetti gaafa akkasittuu waajjii gaddinee gulleen bultii jalqabsii baasanii mucaan doktora wayii dhaqee mucaa kana maraata wajjin geessanii miidhaa guddaa akka qalleessootii beekaa tokkootuu jedhe gaafannee itti dheekkamee maasii ilaallataa. Maraatoo kumaan beekaa reeninnaa maraatoo ishee beekaa. Ani doktoriidha. Waraqata qabaa sabooddee waraqata keessatti gaafanii waraqataa fudhata barsiisuun ammoo isheetti asii kan akkamittiin kan ijoollee miliyoonii kan itti dubbatu kan seenanii ministiidha sun taane eegumaati. Asiin isaan jedhu malee hidhaan miidhagduu kan ta'e dubbachuu jaa'u kan waliin kudhaas kaawwan jiraniif immoo bakka hin qabnu ture. Jedhanii kana booddee roota keessanii akkasitti kenna akka osoo taane dubbanni waan keenya ilaallatu. Hamma isaan kan itti fudhatu immoo bakka jedhamtu taa'u qabdaa jedhanii akka gaafa kamisa sana gama galgalaatti biqiloolee wajjin maqtee akkamitti qaamtee dhufee fuudhaa. Saatii barbaadetti dhufee fuudhee iddoo barbaadanitti waan barbaadan godhanii ajjeessuus danda'u akkamitti nutu qaama barbaade dhufee fuudha jettu. Qaama sana nutti maa qaama sun gaafa dhufee fuudhuuf ni ilaallaa. Dabsaan itti geessanii adda baafannaa hin garuu qaama Oromiyaa irraatti sabooddee nama dhufee fuudhu galmee irratti galmeessaatii mallatteessaatti nu kennaa inni mucaawwee. Innaa galmeen qabnu nuukaa jira waan ta'eef yaa fedhan namni qodaa miti akkamitti nutu nuukaa jedhaniidhaanii as keessu kanaafuu dirqama galmeessaatii nama dhufee fuudhu mallatteessaa jedhan. Achiin booda gara sa'aatii 12 wayii keessa galmeessan. Jimaata isaa immoo atuma jirtanii gaafa dhufee fuunee fidan jiran gara Addis Ababa Poolis Komishinitti dabarsaniiru nuun jedhan. Achi geessanii jimaata achi turtee sanbata duraas achi bultee raattee sanbata guddaa galgala keessa hanga sa'aatii 3tti achi turte. Achiin booda miigaa isaa geessinee fi gara sa'aatii 10 keessas immoo rubbaata waan ta'uuf inni geessinee fi hin deebine gasinuu gaafa kursiisuunee asii jiran toora bittinneessaa galgala isaa 3 keessa ijoollee nama 12 wajjin fudhanii deemanii jedhan. Ijoolleen 12 sun eenyummaan isaanii barameera isaan cuftuu ijoolleedhuma Oromooti. Ijoollee nama 5 tokko maqaa isaanii beekan nama 3 immoo fuula beekan. Tokko Gammachuu jedhama. Tokko immoo Boonsaa Iluuti. Mootummaa Shifarroon mootummaan obboleessa isaa wajjin qabameera. Obboleessa iyyuu dhukkubaa jira. Amaanuweel Shifarroo kan jedhamu. Ijoolleen jidduu ijoollee baay'een jechuudha. Ijoollee makattaa Biraayyuu keessa jiraatanidha. Erga achiitti koroo bittinneessaatu fuudhe sidiin jedhanii booda garamitti geessan jedhanii argiteettaa ergasii booda. Definoo galee maqalaa kan dhabamanii isaan garuu sanbata guddaa sa'aatii 3 keessa dhufanii fuudhananii definoo sana hanga sa'aatii 12tti iddoo 10 ta'a kan dandeenyaman sammuu dhuma irratti hidhamtootuma kan isaan biraa hafee jiru mucaawwee tokko jira isaa Poolis Komishinitti. Ana biraa kan fuudhee deeman ijoolleen sanqalleetti nu geessuuf jira waan ta'eef sanqalleedha qaalaalaan hin jedhe. Sanqallee sanas gaafa rannoo akkasumatti ijoollee nama akkasii bifisaanii akkasii uffannaa akkasii jiru jedhan malee ammammaatti wanta qabatamaa arganii qabu. Qabatuma nama namaatiin poolisiin tokkoon erga immoo ishee amma kana jijjiiramni jettanii immoo waan tokko miidhagshinaa fi durba immoo waa meeqa barbaachisaa uffannaa jijjiirraallee isuma gaafa ittiin qabamteetiin jirtu isheenii fi ijoolleenis akka guddaa teesseeru. Nama uffannaa kenninaa fi uffannaa miti waa tokko kennuufi hin danda'amu. Qaamaan arguu hin dandeessa yoo amma dhuftanii gaafatanii hojjetu ta'e iddoo biraatti jijjiiruu dandeenya. Bakka isin agarratti argasiisa barbaadanii midhaas waliin kan turan eeggachiisatti mallaqa akka nuuf hin ijoollee hedduu baay'ee qaba. Maarummaa safaruma keenyaa guyyaa guyyaatti ijoollee keessumaa mataan isaanii gurguddatee ijoollee hedduu qabu garuu qabsaa'otadha ijoollee keenya boriif ijoollee barbaadnudha qaamni jedhee gaafate amma kanatti waan makaa kanaaf namoota hidhamaa jiran kanatu hordoffiin godhameef isaan bakka barbaadanitti ajjeesuu danda'u dhabamsiisuu danda'u kanaaf dhaabi hamma danda'e hordoffii godhee fi yeroo yerootti barbaade ijoollee maara keessa barbaade.
Egaan akkuma ammaa obboleettii Lookoo Yohaannis qarrittii Oromoo kan bultii 14 dura magaalota addaa naannoo Finfinnee magaalaa Kattaa keessaa butamte ilaalchifnee odeeffanneedha. Akkuma sagantaa keenya darbe keessatti gabaasni turre immoo qeerroo fi qarreen Oromoo magaalota addaa naannoo Finfinnee kanneen akka Buraayyuu, Askoo, Kattaa fi kanneen biroo keessaa kan lakkoofsaan 340 ol ta'uu torbee darbe keessa butamuu dhiyeessine akkuma turre. Yeroo ammaattis ilmaan Oromoo butanii dhabamsiisuun kan itti fufee jiru ta'uu isaati. Bifuma wal fakkaatuun magaalota lixa Oromiyaa hunda keessaa yeroo ammaatti qeerroo fi qarreen Oromoo butamanii dhabamaa jiru. Barsiiftonni kolleejjii, haayiskuulii fi kan yuunivarsiitii Wallaggaa akkasumas Qellam Wallaggaa fi lixa Wallaggaa magaalaa Gimbii keessaas butamanii achi buuteen isaanii dhabamaa jira. Dabalataanis Abbaa Gadaa magaalaa Gimbii fi akkasumas maanguddoonni Oromoo. Qarreef qeerroon Oromoo tibba obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa gara lixa Oromiyaatti deemuudhaan hawaasa waliin marii taasisanitti gaaffiilee jajjabaa fi yaada furmaataa dhiyeessanii televezyiinii OMN irrattis yaadi isaanii dhiyaataa ture. Guyyoottan lamaan kana magaalaa Naqamtee dabalatee magaalota lixa Oromiyaa danuu keessaa butamanii achi buuteen isaanii dhabamsiifamaa jiru. Qarreef qeerroo Oromoo guyyaa kaleessaa magaalaa Naqamtee keessaa butamanii dhabaman keessaas tokko kan taate qarrittiin Oromoo Moonenus Badhaasaa kan magaalaa Naqamtee keessatti yeroo obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaadhaa hawaasa mariisisan yaadaa fi gaaffilee jajjaboo kaaftee fuula miidiyaa hawaasummaa irratti haasaa guddaa ta'e ture guyyaa kaleessaa butamtee achi buuteen ishee dhabameera. Abbootiin qabeenyaa fi hayyoonni Oromoos bifuma wal fakkaatuun magaalaa Naqamteef naannoo sana keessaa kanneen dhibbaan lakkaayaman butamanii kadhabaman ta'uuf guyyaa har'aas bifuma wal fakkaatuun butamanii dhabamaa ooluu isaaniiti. Odeeffannoon maddeen keenya garaagaraa irraa arganne kan mul'isu. Kanatti aansuudhaan ammoo lixa Oromiyaa magaalaa Gimbii fi naannoo san keessaa Oromoota butamaa jiranii fi taateewwan waliigalaa loltoota mootummaa kuneeffataa Impaayera Itoophiyaa Dr. Abiyyiin durfamaniin ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru kan Oromticha magaalaa Gimbii irraa odeeffannetti suniif dhiyaataa itti dhiyaadha. Magaalaa Gimbii keessatti kan yeroo sana waajjira kenne mana gandaa kan kennes qaama mootummaadha. Kan banadhaati itti hojjedhaa jires qaama mootummaadha. Qulfiidhaan kan qulfamee ture waajjirri kun yeroo guyyaa lama dura waajjira kana cabsuudhaan seenanii ergi walitti seenanii jedhanii booda wanta achi keessa jiru meeshaalee garaagaraa hunduma taa'umsarra taa'u illee tokkollee tun hambisiin guutummaa isaatti gadi yaasanii sakaan hin caccabsanii sakaan hin gubanii waan barbaachisu immoo ofii isaaniitii keessaa makiinaa irratti fudhataniitii deeman jechuudha. Raayyaa ittisa biyyaati kan kana godhu. Yerootti kana godhanitti immoo naannoo sanarra darbuu hin danda'amu, naannoo sana dhaabachuun hin danda'amu, yeroodhaaf namoota iddoo sanarraa ari'anii jechuudha. Qabatamaa matteetu isaan kana godhaniillee akka suuraan ka'uuf illee ijoollee yaalii godhanii garuu naannoo sana eenyullee yaajuun hin danda'u jechuudha. Guutummaatti naannoo sana argina mari'aniidha kan isaan kana godhan. Kanaan alattis immoo magaalota lixa Oromiyaa garaagaraa keessa dargaggoonni butamanii dhabamaa jiru jedhama. Magaalaa Gimbiis bifuma wal fakkaatuun gochaan akkasii raawwataa jiraadha kan jedhamu. Mee maaltu jira? Dhimma qeerroof qarroo butanii dhabamsiisuu irratti magaalaa Gimbii keessa. Baay'ee kan nama gaddisiisu yoo jiraate magaalaa Gimbii keessatti amma dargaggoon tokkollee guutummaatti kan inni magaalaa keessatti adeemuu hin dandeenye mirgi isaa kan sarbamaa jirudha jechuudha. Yoo barbaadan halkan dhufanii manatti cabsanii butanii deemu, yoo barbaadan karaa irratti utuu inni deemaa jiru butanii sokkuu eessa akka isaan geessan tokkollee hin beekamu. Warroottan kaan immoo qabanii ammallee mana hidhaatti guuraa jiru jechuudha. Keessumaa kan baay'ee nama dhibu. Abbaa Gadaa uummati filatee kaawwate maqaan isaallee Abbaa Gadaa Sanbatoo jedhama. Bakki jireenyi isaa naannoo warra sayyoodhaa jechuudha gara goodaati. Guyyaa kaleessaa butanii mana hidhaa keessa buusan. Kan bute poolisiidha moo raayyaa ittisa biyyaadha. Kan walgahii waames isaanumadha guyyaa kaleessaa walgahii boodaan immoo hin barbaadamtaa jechuudhaaniti butanii gara mana hidhaatti geessanii jechuudha. Guyyaa irraa immoo raayyaan ittisa biyyaas poolisiin Oromiyaas korbittinneessaanis walitti qabamuudhaan hoteela Giraand jedhamutti walgahii geggeessaa oolanii kanaan booddee nama barbaanne hin ajjeefna, nama barbaanne immoo hin hiina, nama barbaanne immoo hin dhabamsiifna yaada jedhamu irratti walii galanii akka ba'anitti odeeffannoon nu ga'e jechuudha. Tole egaa ulfaadhu torbee darbe kana dargaggoonni magaalaa Gimbiif Najjoodhaaf mandii qilxuu kaarraa walumaa gara lixaaf Qellam Wallaggaadhaa qabaman gara mooraa waraanaa yookaan leenjii poolisootaa Sanqalleetti fe'amee kan jedhamutu jira. Waan kana irratti hojjetamii qabdu. Agammaatti lakkoofsa dargaggoota qabamanii adda ba'ee waan beekamee jira akka magaalaa Gimbiif naannoo sana.
Amma ammaatti warroottan butanii dhossanii halkanidha kan isaan fe'anii adeemsan malee guyyaa magaalaa keessa deemsisuu hin danda'ani. Akka odeeffannoo qabnutti halkan akka iddoo sanatti guuraa jiranidha jechuudha. Namoonni garuu qabatamaan hidhamanii jiranii namootni nuuni guutummaatti beennu waajjira poolisii godinaattidha kan isaan ammaaf guuraa jiranii. Jalqaba nama qabanii naannoo Caancoo kan jedhamu magaalaa Gimbii keessa kan jiru achidha kan isaan gashanii. Iddoo sana keessatti ergi akka barbaadan nama garafanii waan barbaadan nama godhaniiti gara waajjira poolisii godinaatti geessuu jechuudha. Waajjirri poolisii godinaa immoo naannoodhaa baankii duriiti kan inni jiru geessanii achitti namoota ukkaamsan iddoo tokkottidhaa jiru jechuudha. Egaati kanaan dura yeroo warri TPLF aangoo irra jiranitti uummata Oromoo miidhamaa ture, gadadamaa ture, qaamni irrifamaa ture, bakka hin beekamnettis gidirfamaa ture sun immoo deebi'ee irraa warri kana godhanii seeratti dhiyaatu jedhaniitu odeessaa turan. Haa ta'u malee wal fakkaatuun ilmaan Oromoodhaa akka malee dararamaa akka isaan jiran butamanichi buuteen isaanii dhabamaa akka jiru keessumaa yeroo ammaatti. Naannoo Sanqalleetti ijoolleen Oromoo hidhamanii jiran gadi ba'anii fincaa'uu akka dadhaban miidhaarra ga'een foqqaniiti kan isaan gara mana fincaaniitti deemanii jedhama. Kan darbu namatti tol bira qabdaa itti dabalee immoo kan isaan kanaan dura odeessaa turan maaliif hojiitti hiikamuu dhabe? Mootummaa TPLF kan kanaan duraas kan ammaa gaafa wal bukkee qabnee ilaallu waan nama gaddisiisu mootummaa TPLF sanayyuu akka wayyinnaa jechaa jirudha uummati Oromoo. Sababiin isaa maaliif yeroo sanas cunqursaan guddaan yoo jiraatillee callisee manni namaa hin gubatu maraatuun mataasallee callisee rasaasaan rukutamee hin ajjeefamu. Amma garuu yoo ilaaltan guyyaa har'aatti waan nama dhibu yoo dhugaa jiru dubbanne naannoo Daaratti jedhamu irratti waraanni TPLF kun waardiyyaa waldaa tokko rukutanii ajjeesanii qotee bulaa jaarsa umurii naannoo 50-60 ta'u rukutanii ajjeesanii miidhaan makanaan raawwataa ture. Mana barbaadan hin gubu. Nama barbaadan hin ajjeesu waan barbaadan namarratti raawwatu jechuudha. Humna addaa jechuudhaan hooraalitti naquudhaan kan meeshaa gurguddaa baatee woboo adamsina jedhanii akka keessa olii gadi adeeman adda bilisummaa Oromootas jira. Baasaa jedhu uummata garafu isintu qallaba jedhu uummata garafu akka barbaadan uummata godhu. Uummati Oromoo guutummaa isaatti lixa Wallaggaa kana keessa kan jiru garaansa baay'ee gaddeera. Uummati baay'ee gongumaa jira. Gama waraana bilisummaa Oromootiin immoo ammallee waraanni bilisummaa Oromoo lola isaanii irratti banuu hin barbaadu. Garuu bakka isaan jiranittidha kan isaan dhaqanii adamsanii jechuudha. Kanaaf waan baay'ee nama gaddisiisuu fi gidiraa fi cunqursaa hamma kana kan hin jedhamne kan TPLF caaludha kan amma sa'aatii kana uummata Oromoo irra taa'ee jiru jechuudha. Keessumaa gara lixa Wallaggaa, qellama Wallaggaa akkasumas gara Laqamtee kana keessattis illee ijoolleen durbaa guyyaa har'aa gara mana hidhaatti guuramaa oolanii, yuunivarsiitii kan barsiisan astamaaronni mana hidhaatti guuramaa oolanii, kolleejjii kan barsiisan hidhaatti guuramaa oolan guyyaa har'aatti kanan ija kootiin argi magaalaa Laqamtee keessatti wantooti kun raawwataa oolanii jechuudha. Egaa mee gara dhumaattan si geessaa jaarsummaadhaaf gara sanatti deemnaa qaamonni jedhanii ijaaramanii miidiyaa irratti haasa'an jiru garuu osoo hooggansi dhaabaa Finfinnee jiru maaliif achi dhaqu kanaan dura dhaqanii turanii kanaaf jaarsummaan kun jaarsummaa shiraati osoodhuma jaarsummaa ta'e immoo hayyootni Oromoodhaa kan saayinsii siyaasaa barataniif biyyoota ollaa keessatti yeroo rakkoon uumamaa turellee kan walitti araarsaa turan waraanas taanaan wal cinaa qubachiisanii rakkoo isaanii furaa turan keessatti hirmaatuu qabu malee jaarsummaa yookaan jaarolee abbootii gadaa fi warra amantaa qofaan ta'uu hin qabu warra jedhantu immoo jira dhimma jaarsummaa jedhamu kana irratti maal jetta Oromoonni lixa Oromiyaa maal quba qabu waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii ofirraa faccisaa lixa Oromiyaa keessatti gidduu kana fudhateen injifannoo akkamii galmeessime kanas kaasiitii hin goolamna. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa kana ofirraa faccisuu irratti wanta inni fudhate wanta baay'ee nama boonsaa fi nama gammachiisudha. Fakkeenyaaf naannoo Machaaraa irratti guyyaa dheengaddaa injifannoo boonsaa galmeessee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waraanni bilisummaa Oromoo yeroo itti tarkaanfii irratti fudhatutti boombii mataasaa boombii 2,200 olidha kan isaan booji'an akkasumas meeshaa guutummaa guutuutti harkaa fudhatanii kan kanarraa immoo waraana isaanii daaraa godhanii jechuudha. Akkasumas naannoo Daalatti jedhamutti Reeffiin 8 guutummaatti barbadaa'eera. Naannoo Gullisoo immoo Koobbara iddoo jedhamu irrattis warri rukutaniiru bakki tarkaanfii irratti fudhatamaa jiru kuni daandii tokko irrattidha. Daalatti innaan ergi darbee booda Koobbarri immoo utuu Gullisoon galiin as garanattidha jechuudha. Gama araaraatiin immoo inni isaan jaarsummaan eegaa dhufaa jiran kuni kijibanatti fakkaatan akka yaadutti maaliif asii karaa tokko abbootii gadaa keenya hidhaa jiru karaa biraa immoo jaarsummaa jedhanii as dhufaa jiru. Adda bilisummaa Oromoo Finfinnee keessatti biiroo mataa isaanii banatanii jiru. Iddoo sanatti jaarsummaa mataa isaa fixuu hin danda'u waan ta'eef
adda baasanii gara lixaatti jaarsummaa erguuni waan barbaachisu natti hin fakkaatu yookaanis immoo shira mataasaa kan of keessaa qabudha jechuudha. Kara biraa waraanachii gadi nutti erga humnaan adeemu kara biraa immoo jaarsummaa jedhanii immoo jaarsolii gara biyyaatti ergu kun wanta wal faallessuudha. Waraana nurraatu dhaabee jaarsummaa kan biraa fiduyyuu hin barbaachisu. Woboon uummata isaa gidduu jira, uummata isaa wajjin dhaabatee jira waan ta'eef waraanuma dhaabuudha. Lixa wallaggaa kanarraa malechaa jaarsummaa erguu waan tokkoyyuu hin barbaachisu. Waraana isaa nu keessaa baafatee daangaa isaa irra dhaqee kaawwachuu qaba maleessa daangaa lixa Oromiyaa keessaa waan eeguu hin qabu. Hamma isaan kanan gonitti garuu tarkaanfii woboon fudhatu yoomillee dudduubatti kan hin deebinedha jechuudha. Dhugaadhumatti egaa yaada kaamna cufarratti yoo ibsa bal'aa waan nulaatti maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddoon si galatoomfadha. Anis uummata Oromoo bal'aan niin ga'a horii buli. Hayyee fayyaa ta'a isin soraa bula. Egaan dhugaan jiru tarkaanfii ammeenyaa loltoota mootummaa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa kan Dr. Abiyyiin durfamuu fi poolisii Lammaa Magarsaan ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru kan Oromtichi godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbii nutti hime kana fakkaata. Aangawoonni OPDO maqaa haaromsaatiin gara aangootti ol dhufanii maqaa OPDO jedhus gara PDO'tti jijjiirratan akkuma gannoottan 27 darban kanaa warra TPLF waliin ta'uun Oromoo ajjeesaaf ajjeesisaa turan arras san daran jabeessanii kan itti dhufanii jiran ta'ullee ajjeechaa saamichaa fi buqqaatii loltoota isaaniin ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru waraana bilisummaa Oromoo WBO adda bilisummaa Oromootti haqatuudhaaf shira guddaa geggeessaa jiru. Akka fakkeenyaatti godina Qellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessaa hayyoottan Oromoo butanii achi buutee dhabamsiisuun hayyoottan kana kan bute waraana bilisummaa Oromoo yookaan WBO jechuun maqaa balleessii hamaa deemsisaa jiran. Dabalataanis godina Gujii Haanaa Dugdadaawa magaalaa Fincaa'aa keessatti torbee darbe uummata Oromoo nagaa namoota 14 ajjeesuudhaan namoota 20 ol kan madeessan raayyaan ittisa biyyaa mootummaa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa ajjeechaan sun erga raawwatee boodas aangawoonni OPDO yookaan PDO televezyiinii irratti gadi ba'uudhaan kan godina Gujii Haanaa Dugdadaawa magaalaa Fincaa'aa keessatti ajjeefame namoota 4 ta'uu fi warri ajjeefamanis miseensota adda bilisummaa Oromoo akka isaan jedhanitti 5 ta'uu kaasan. Haa ta'u malee kan ajjeefaman haadha Oromoo kan ganna 70 olii fi daa'imman xixiqqoon keessatti kan argaman ta'uu isaaniiti. Garuu ajjeechaa sana haaluu yookaan lakkoofsa nama ajjeesanii gadi xiqqeessuu daran haadha Oromoo kan ganna 70 fi daa'imman xixiqqoo miseensota adda bilisummaa Oromoo waan ta'aniif ajjeefne jedhanii bifa kanaan kaasuun isaanii akkaan waan nama qaanfachiisudha. Gama biraatiin ammoo yeroo ammaatti yeroo gochaan ammeenyaa akkasii ilmaan Oromoo irratti deemsifamaa jiru rakkoo jiru furuudhaa fi karaa jaarsummaa itti deemna qaamonni jedhanis jiru. Haa ta'u malee kanaan dura gareen jaarsolee adda bilisummaa Oromoo fi OPDO bakka bu'uudhaan gara lixa Oromiyaatti deeman rakkoo jiru hin furre. Dabalataanis obbo Jawaar Mahaammad fi obbo Baqqalaa Garbaas gara lixa Oromiyaatti bobba'uudhaan magaalota lixa Wallaggaa, Baha Wallaggaa fi Qellem Wallaggaa keessatti Oromoo taasifsiisanii turan. Sunis rakkoon uummanni kaasee osoo hin furamne Oromoota qaqqaalii kanneen waltajjii sanarratti gaaffii gaafataniif yaada furmaataa dhiyeessan butanii dhabamsiisuun jabaatee jira. Ammas maqaarraatiin maanguddoon gara lixa Oromiyaatti bobba'uudhaaf jedhan Oromoota jajjaboo afan kanneen kana booda waltajjii irratti dubbatan saaxiluuf yoon taane bu'aan argamu waan jiru hin fakkaatu. Kanaaf egaa Oromoon waan irratti raawwatamaa jiruuf raawwatamuuf deemu kana muuxannoo bara 1991 yeroo mootummaa ce'umsaa fi kan ganna 150 keessa darbe giddu galeessa godhatuudhaan of qopheessuu qabsoo isaa jabeessuun furmaata dorgomaa hin qabne ta'uu dhaammachaa kanatti aansuudhaan ammoo dhimma jaarsummaa akkasumas haala Oromoof Oromiyaan keessa jiranii fi gara fuulduraatti maaltu ta'uu qabaa irratti dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kan yeroo irratti muummeffate kan isiniif dhiyeessu Mo'aa Buubaatii turtiin keessan haga dhumaatti nu faana haa ta'u. Addi bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaa waliin waliigaltee araaraa raawwatee qabsoo karaa nagaa gaggeessuuf gara biyyaatti erga galee baatilee 3 ol lakkoofsisee kan jiru ta'uun ni beekama. Haa ta'uutii qabiyyeen waliigaltee yeroo sana adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Impaayera Itoophiyaa gidduutti Eertiraatti raawwatamee
garee lamaaniin iyyuu guutummaa guututti ifatti baafamee uummataaf kan hin ibsamin ta'ullee waliigalteen kun hanga ammaatti hojiirra akka hin oolin jiruu fi hojiirra ooluu dhabuunsaas rakkoolee kan birootiif sababa akka ta'ee jirutti erga himamuu fi dhagahamuu jalqabee bubbuleera. Dhimma kana ilaalchisuunis odeeffannoon gamaa gamanaan jiru kan wal faallessu ta'ee argama. Aangoonni impaayiratti waliigaltee kana hojiitti hiikuuf waraana bilisummaa Oromoo hiikkachiisuu tarkaanfii duraa taasifachuudhaan waraana guddaa bobbaasuu erga eegalanii bubbulaniiru. Tibba Eertiraatti mariin araaraa taasifamaa turellee raayyaan ittisa biyyaa adama waraana bilisummaa Oromootiif gara lixa Oromiyaatti guuramaa akka ture dhagahamaa tureera. Itti dabalees tibbuma san karaa marsariitiilee garaagaraa aangoota OPDOtiin olollii fi maqaballeessiin waraana bilisummaa Oromoo irratti yeroo kamirrayyuu jabaatee oofamuu akka jalqabe ni yaadatama. Kun akka jirutti ta'ee yeroo ammaa kana immoo miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo bakkeewwan garaagaraa irraa butamanii ukkaanfamaa jiraachuun isaanii bal'inaan irratti haasa'amaa kan jirudha. Gama hooggantoota adda bilisummaa Oromootiin immoo waliigalteen isaanii akka hojiitti hiikamne kan taasisaa jiru mootummaa biyyattii bulchaa jiru akka ta'ee fi rakkoo amma uumamaa jiruu fi si'achis uumamuuf deemu ilaalchisuunis itti gaafatamni kan mootummaa impaayiratti bulchaa jiru akka ta'e ibsamaa jira. Wal himannaa qaamota kanneen lamaanii gidduu ilaaluuf akkasumas rakkoo maqaa sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromootiin uummata nagaa mudachaa jiruuf furmaata barbaaduuf ammaan dura yaaliin karaa maanguddummaa yeroo 2-3 taasifamullee milkaa'uu hin dandeenye. Akeekni maanguddummaa yeroo ammaa karoorfatamee jirus waliigalteen kun hojiirra akka oolu dhiibbaa gochuu akka ta'etti himamaa jira. Egaa qabxiilee waliigaltee Eertiraatti raawwatamee keessaa inni ijoon waraanni bilisummaa Oromoo poolisii Oromiyaatti dabalamee adda bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaa godha kan jedhu akka ta'etti karaa sabquunnamtiilee garaagaraa dhagahamaa jira. Qaamota mootummaa biyya bulchuu fi deeggartoota isaanii irraas waraanni bilisummaa Oromoo hiikkachuun yookaan qaama waraanaa biyyattiitti dabalamuun akka furmaata tokkicha kan filannoo biraa hin qabneetti dhaadheeffamaa jira. Inumaayyuu yoo waliigalteen kun hojiirra oole malee ce'umsi sirna dimookiraasiitti godhamaa jiru ni gufata, mootummaan amma jiru kun ni kufaa, qabsoon bilisummaa Oromoo waggoota hedduun gara boodaatti deebi'a, Itoophiyaan ni facaati jedhamees dhaadheeffamaa jira. Haa ta'uutii dhugaadhumatti waraanni bilisummaa Oromoo poolisii Oromiyaatti dabalamuun balaa tilmaamame kana hambisuuf furmaata tokkicha filmaata biraa hin qabne. Waraanni bilisummaa Oromoo poolisii Oromiyaatti dabalamuu dhabuun balaalee armaan olitti tarreeffamaniif sababa ta'uu mala jechuuf kan nama dandeessisu ulaagaan ga'aaf amansiisaa ta'e ni jira yookiin balaalee jedhaman kana hanqisuuf waraana bilisummaa Oromoo hiikkachiisuun haala barbaachisaaf gahaadhaa gaaffilee jedhan maanguddoonni maanguddummaaf bobba'aa jiranis ta'e Oromoon hundi of gaafachuun barbaachisaa ta'a. Gaaffiin kun akkuma jirutti ta'ee yeroo saboonni ollaa Oromiyaa jiran hidhatanii Oromoo hobbaasaa jiranitti jaarmiyaaleen siyaasaa saboota biroo biyyoota ambaa keessa turanii fi qabsoo hidhannootti amanan akkuma hidhatanii jiranitti saba isaaniitti makamuun waltajjiilee fi hiriirota adda addaa irratti argamuun kaayyoo qabsoo isaanii uummata isaaniif ibsaa yeroo uummata isaanii onnachiisaa jiranitti itti dabalees mootummaa impaayirattiitiinis ta'e aangawoota naannoo isaanii bulchaniin yeroo jajjabeeffamaa jiranitti akkasumas raayyaan ittisaa impaayiratti akkuma dur gochaa turan ammas yeroo uummata Oromoo ajjeesaa hidhaa ukkaamsaa fi miliqsaa jiran kanatti waraana bilisummaa Oromoo irratti xiyyeeffachuun hiikkachiisuuf yookaan qaamota waraana biyyattiitti makuuf yaaliin karaa humnaa fi maanguddummaan godhamaa jiru balaalee akka sodaatti armaan olitti eeramaniif furmaata ta'uu kan hin dandeenye ta'uu isaatti dabalataan maanguddummaan yeroo ammaatti adeemsifamuuf karoorfatamaa jiru kaayyoo qajeelaa kan hin qabnee fi adeemsa hordofuu qabus kan hin eegganne ta'uu isaatiif haqoota dirree irratti mul'achaa jiran danuu kaasuun ni danda'ama. Akkuma yaadatamu dhimma araaraatiif maanguddoonni adda bilisummaa Oromoo fi OPDO bakka bu'uun akkasumas obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Jawaar Mahammad rakkoo mootummaan lixa Oromiyaa keessatti uumamee jira jedhee kaase irratti uummata lixa Oromiyaa mariisisuuf gamasitti bobba'anii turan gaaffilee uummanni kaases karaa sabquunnamtiilee garaagaraa ibsaa turanii akkasumas mootummaan deebii akka itti kennuuf gaaffii keessan mootummaaf ni dhiheessina jedhanii uummataaf waadaa seenanii turani. Haa ta'u malee gaaffileen kaafaman deebii utuu hin argatin hafuu daran namoonni waltajjiilee sana irratti gaaffii gaafatan abbaan gadaallee utuu hin hafin gara mana hidhaatti guuramaa jiru.
Yeroo garaagaraatti maanguddoonni, abbootiin gadaa, abbootiin amantaa fi haati siiqqee rakkoo hidhattoota mootummaan bobbaaseen uummata nagaarra ga'aa jiru himachuu fi furmaata itti barbaaduuf lixa Oromiyaarraa ka'anii gara Finfinneetti dhufanii balbala waajjiraalee gurguddoo mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo kan dhadhaa turan ta'ullee nama isaan dubbisu tokkollee dhabuun gara bakkeewwan irraa dhufanitti deebi'anii jiru. Yoo waraanni bilisummaa Oromoo hin hiikkatu ta'e jijjiiramni amma mul'achaa jiru ni gufata jechuun akeekkachiisni yookiin doorsisni aangawoonni OPDO uummata Oromoo irratti oofaa jiran ofii qaama jijjiiramaa of fakkeessuun waboo diinamsuuf kan godhamaa jiru yoo ta'e malee sirumayyuu jijjiiramni isaan baanan kun kan hin turre ta'uu uummanni Oromoo kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa himachaa fi iyyachaa kan tureef kan jirudha. Hunda daran immoo aangawoonni adda bilisummaa Oromoo kanneen dhimmi waboo nu ilaallata jedhan osoo Finfinnee jiranii isaaniin achitti dhiisanii adeemsi borcamaan deemamaa jiru. Itti dabalees gam tokkoon maanguddoo uummanni bakka buufatee ergate salphisanii galchanii kan ofii ijaarratan ergachuun karaa biraatiin immoo humna waraanaa guddaa waraana bilisummaa Oromoo irratti bobbaasuun waraana bilisummaa Oromoo hiikkachiisuuf adeemsi waliif masaanuun bidiruu araaraa fi doonii waraanaatiin adeemamaa jiru kaayyoo diiginsaa kan of duubaa qabuu fi farri jijjiiramaa aangawoonni OPDO baananis isaanuma mataa isaanii ta'uu kan mul'isudha. Kanas arguuf shifargaan yookiin fagoolaaliin kan nama hin barbaachisne ta'uu fi namni yaaduu danda'u kamiyyuu argee hubachuu kan danda'u ta'uu isaati. Egaa haala diinummaa aangawoota OPDO irraa amma mul'achaa jiruu fi shira xaxamaa jiru kanaan waraana bilisummaa Oromoo poolisii Oromiyaa yookiin raayyaa ittisaa Itoophiyaatti dabaluun balaalee ni uumamu jedhamanii sodaatamaniif caalaatti kan karaa banu yoo ta'e malee kan furmaata ta'uu hin dandeenye ta'uu isaatiif sababoota qabatamoo muraasa kaasuun ni danda'ama. Tokkoffaa dhimmi miseensota waraana bilisummaa Oromoo hidhannoo malee asmaraarraa galanii OPDO fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti komiif waldhabdee maddisiisee kan jiru ta'uun ni beekama. Kunis walamantaa duraanuu hin jirre caalaatti balleessee jira. Egaa haala akkanaa keessatti humna kee hidhatee socho'aa jiru qaama siin wal mormaa jiruuf kenni jedhanii qaama tokko gaafachuun ofiin of fannisi jechuun wal hin caalu. Qaamni akka araaraatti qabxii kana kaasus qaama hin baabsinedha jechuun hin danda'amu. Murtii dabaa kanas uummanni Oromoo akka hin fudhanne ibsachaa ture, ibsachaas jira. Egaa yaadni kun furmaata akka hin qabne osoo beekamuu irra deddeebi'anii akka qabxii araaraatti kaasuun mootummaan waraana bilisummaa Oromoof uummata Oromoo irratti waraana banee jiru daran akka jabeessuuf sababa uumuufiidha. Kun ammoo haala jiru daran hammeessa malee hin laaffisu. Lammaffaa waraannii fi poolisiin Itoophiyaa fi Oromiyaa amma jiran kan uummata Oromoo irratti roorrisuun beekamanidha. Mindaa argachuuf jecha ajaja hoogganoota isaanii fudhachuun uummata Oromoo ajjeesuun dhimma isaan gaaffii jala galchan miti. Ajajamnaan haleeluudha. Waraanni bilisummaa Oromoo garuu waraana uummataati. Kan roorroo uummatarraa ittisuuf ijaarame kan bilisummaa uummataaf falmuuf dhaabbatedha. Xiinsammuun isaanii adda adda. Walitti isaan dabaluun miseensota waraana bilisummaa Oromoo dhiibbaa kanneen wayyaaniif hojjetaniif saaxila. Kun immoo qawwee walitti kaasuu fiduu danda'a. Egaa kana malees waraana bilisummaa Oromoof waraana Itoophiyaa yeroo ammaatti walitti dabaluun qabsoo bilisummaa Oromoo ofirra tarkaanfachiisuuf barbaachisaa akka hin taane sababoota hedduu kaasuun ni danda'ama. Haa ta'u malee deddeebi'ee kan ka'u waraanni lama biyya tokko keessa jiraachuu hin danda'u. Kanaaf inni tokko hiikkachuu yookaan gara isa kaanitti dabalamuu qaba jechuudhaan kunis kan filannoo biraa hin qabne fakkeessuudhaan rakkoo amma impaayarattii keessatti mul'achaa jiru furuuf waraanni bilisummaa Oromoo hiikkachuu yookiin waraana impaayarattiitti makamuu qaba jechuun qaamonni hidhatanii hojjechaa jiran danuudha. Haa ta'u malee filannoon kanarra fooyya'aa ta'e kan jiru ta'uu isaatiif kan ragaa ta'u fakkeenyaaf rakkoo yeroo dheeraaf Sudaan Kibbaaf Sudaan Kaabaa gidduu ture kan furmaata argate waraana Sudaan Kibbaa hiikkachiisuun osoo hin taane waraanni qaamota lamaanii lola walirraa dhaabuudhaan hanga filannoo walabaa geggeeffamuttis daangaa kaa'ameef osoo walitti hin ca'in turuudhaan filannoo walabaaf haalli mijeeffamee akkasitti uummanni Sudaan Kibbaa hiree mataasaa ofiin murteeffatee walabummaasaas labsate. Fakkeenya kanarraa kan hubannu rakkoo sababa waraanni bilisummaa Oromoo hidhatee jiruuf uumame jedhame furuuf waraanni bilisummaa Oromoo hiikkachuu qaba jechuun furmaanni dhiyaachaa jiru akka yaadame furmaata ta'uu kan hin dandeenye ta'uu isaati. Kanaafiyyuu furmaanni wayyaan hamma filannoon hundaaf walqixa ta'ee fi hiree murteeffannoo uummata Oromoo keessummeessu geggeeffamee uummanni Oromoo hiree mataasaa fi qaama isa bulchu sagalee walabaan murteeffatutti qaamonni lachuu nagaan wal bira jiraachuudha.
kun akkamitti ta'uu danda'a gaaffii jedhuufis furmaanni tokko raayyaan ittisaa Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo adamsuu fi hokkara uummata Oromoo irratti gaggeessaa jiru saffisaan dhaabuu akkasumas lafa waraanni bilisummaa Oromoo irra socho'aa jiru irraa fagaachuu fi waraana bilisummaa Oromoo dhiibuu irraa of qusachuu. Lama uummanni lafa waraanni bilisummaa Oromoo irra socho'u irra jiraatan hooggantoota isaanii filatanii wal bulchuu. Sadii waraanni bilisummaa Oromoo akka amma jirutti ajaja hooggantoota isaa jala turuu fi karaa jiruun nagaa uummataa fi daangaa eeguu. Afur qaamni lachuu qophii filmaata haqaa fi hundaafuu wal qixa ta'e godhamu garaa guutuun deeggaruu haala mijeessuu fi of qopheessuudha. Egaa maanguddoonni yeroo ammaatti qaama dhimmi kun ilaallatu Finfinneetti dhiisuudhaan dhimma araaraaf gara lixa Oromiyaatti imaluuf qophiirra jirtan karooraaf tartiiba imala keessanii irra deebitanii qorachuudhaan iddoo akka qaburraa akka eegaltan dabalataanis akeekni waraana bilisummaa Oromoo hiikkachiisuu qofti akka furmaata tokkichaatti kaa'amee jiru dogoggora ta'uu beekuudhaan rakkoo yeroo ammaatti biyya keenya keessatti uumamee jiru furuudhaaf hayyummaa maanguddummaa keessan cinatti hayyoota Oromoo kanneen saayinsii siyaasaa fi saayinsii hawaasummaa irratti beekumsaaf muuxannoo qaban of cinaa hiriirsuun socho'uun gaarii ta'a. Hayyoonni Oromoos hayyummaa barnootaaf muuxannoo saayinsii hawaasummaa irratti qabdan adeemsa marii araaraa Oromoon aadaa isaa keessaa qabuun wal simsiisuun itti dabalees adeemsa rakkoon siyaasaa akkanaa biyyoota kanneen akka Yuugooslaaviyaa, Sudaan, Ruwaandaa fi kanneen kana fakkaatan keessatti uumamee ture ittiin furmaata argate xiinxaluudhaan rakkoo siyaasaa uummata Oromootiif furmaata fiixaan bahiinsa qabu barbaaduudhaan dirqama lammummaa fi dirqama ogummaa keessanii akka ba'attan cimsinee isinitti dhaammanna. Yaa uummata Oromoo, dogoggoroota adeemsa araaraa seenaa kee keessatti si mudatanii darban irraa barachuudhaan akkasumas adeemsi marii araaraa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Impaayeraa Itoophiyaa gidduutti gaggeeffame bu'uurumaan sirrii akka hin turre hubachuudhaan kan ammaas murtiif furmaata qaama gartokkee qabatee ittiin si amansiisuuf gara keetti kan bobba'aa jiru ta'uu beekuudhaan of qopheessi. Dhugaan kee akka hin dabneef maanguddootaaf hayyoota kee kanneen dhugaadhaan siif dhaabbatan ofii filadhu. Waraanni lama biyya tokko keessa jiraachuu hin danda'u jechuun afaan fajjiin sirratti oofamaa jiru kan dhugaarraa fagaate ta'uu beeki. Aggaammiin hammeenyaa waraana bilisummaa Oromoo irratti aggaamamaa jiru humna si godhatanii humna dhugaadhaan siif dhaabbate waraana bilisummaa Oromoo olola araara dharaa fi waraanaan dhabamsiisanii sis mogolees buusuun impaayerattii keessatti si hidhanii bara gadadoo kee fi garbummaa keessa irratti dheeressuuf akka ta'e beeki. Yeroo kamirrayyuu dammaqii qabsoo kee finiinsi waan qabduun waraana bilisummaa Oromoo tumsi wal ijaarii hidhadhuu wal hidhachiisi biyya kee Oromiyaa afaan qawween koloneeffatamte afaan qawween walaboonfadhu bilisummaa mataa kees mirkaneeffadhu kan jedhu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kan guyyaa har'aati. Oromiyaan ni walaboomti, Oromoon ni bilisooma. Raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa. Egaan sagantaan keenya guyyaa har'aa irratti hobbeera turtiin fana qabaattaniif horaa bulaa. Dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa dhimma yeroo irratti muummeeffatu kanas hiriyoota keessaniif qoodaa Oromoo dhageessisaa jechuun kan isinitti dhaammatan xiqqii dhugaasaati gulaalaan suur sagalee raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa mo'aa buubaas nafaana jira. Turtiin fana qabaattaniif horaa bulaa wallee ittaanu kana isin afeeruudhaan nagaa isinitti dhaammanna walleen itti fufaa. Kaetan tutukan agaratina bulukan ada akan kota kofarsa ati sakanduna jetsan akan ni bosona jira kabatawa jagira lam tumudin sinara kube kubisa jirang abinen samata kesa aja dulu kabun desa ati jamu kabuate kurkuba bukibate ati damu kasorate dua gara kutate luni manatta kalu deme odolo lu gara sabula mole bode duni sanolu Garachi duru jirting ini garam magamte egana nare gate boni garanu chite ebaku gadi kabate ebaza nun tabate sobe unu bagate de barse ko talaten emanati marti se naachi se obaji se dandim deng nagarti se Oromoo gorrati se lammi kor exise tasba unja madang ajajabe de barbadan asena kabdi duti ke nande bisa kumake
Leenca barii boolatu jeneraal waaqoo guutuu seenaan gootaan dhokatu goota elemoo giltuu goota elemoo giltuu. Goota malee kumbulloo maali dhufu loola malee bilisummaa ni dhufu goota malee kumbulloo maali dhufu laafee malee laftoo fi toolan dhufu laafee malee. Wallootteenyu yuungitu seenaa gootitti argitu deeme hidhaboo abootiin jeneraal taaddee birruu shuggutiin keekkamtaate qeerransa laga jiraat yaqananiif shurshura korommiinani qabu galaafatan duraan atan oromoofiin jettiin idiina waliin sooratti dhiiga obboleessa ishee nyaabaa waliin unatti hunduu garaaf tirtiruu kan kuma abaasin jiru takka jiru sitti maan adalaa waliin gunguma garaaf gaara sodaatee tunduu kaabinee taatee an oromoofiin jetti gantuun garaa guuttatte. Dabbalee gara rakkaan ajijjiirrattee tamakaa atan oromoofiin jedhan uummata walii illaakaa akkam dubbadheen qabni isaan asaariina dudubbisa. Dhiigni ijoollee oromoo lola'ee lagachiisa takkaan kaasama kaasan akka lameessaa waaqasan ata obboleessa shurshura asaree nyaate na dura. Abbaa mana taliilee qeerransicha waddoolee kan taliilee galataa marrimmaan na gubatan atirkii gubbaarran jiran anagaa jirtu yaa bira. Warqii yaada biqilaa qawween kananii birruu fuudhatanii moo jiran gooticha qofaas miti gootitti hidhimni jirti. Leenca jukii baareentuu seenaa keemeen bituu seenaa keemeen bituu seenaa keemeen bituu. Goota malee kumbulloo maali dhufu loola malee bilisummaa ni dhufu goota malee. Laafee malee laftoo fi toolan dhufu laafee malee laftoo fi toolan dhufu. Jaalalalisee rooban yeroo keessan attamii taarra gantuun soban qeerransa silii oromoo yaa jiraaddu yaa qomoo. Leenca ilbina kannoo loltuu go'ataa murannoo bunni silaan danfituu yoo itti dubbatan malee bilisummaan hin dhuftu yoo itti gubatan malee. Meegaabbiinsi gaafaddaa deebiigaa argadda dabbasaa mataa keetii dargis taate wayyaaneen qaruuraan si yaaddeetti. Haa taatu kaa yaadeessu lubbuun kee homaan ta'iin bara baraanaa teessu bara baraanaa teessu. Goota malee kumbulloo maali dhufu loola malee bilisummaa ni dhufu goota malee.